taateen kun Finfinnee keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti mudate. Daa'imman lamaan kun kan hojjechiiftuu manaati. Hojjettuun qaxaramtuun yookaan kan hojjettu tokko osoo waliin hojjetaa jiranii hojjechiiftuu kanaan walitti bu'anii. Achii booda hojjechiiftuun kun ilmaan lama biratti dhiiftee manaa baate. Yeroo kana hojjettuun kun sababa haadha manaatiin lolteef jecha hojjettuu kana ijoollee ilmaansii kana tokko amleedhaan qalte, tokkommoo fuutee ajjeefte. Gara jabina ilma namaa. Haati ijoollee kanaa yeroo manaa dhuftu du'a ilmaan isheetti dhufuudhaan marrumaan isii dhaabatee onneen isii dhaabachuudhaan battalumatti hospitaalatti geeffamte. Baay'ee ulfaata. Kanaafuu jennaan wanni dubbatanis hin jiru. Haadha daa'immaniitii Rabbi jajjabina haa kennu. Aalii fi firootan hundaaf jajjabina hawwina.